እንዴት እንደዚህ የሰው መኪና ታበላሻለሽ? የሰው መኪና ታበላሻለሽ? ኧረ አይደለም የምር ይበላሻል አይባልም። ምንድን ነው ይበላሻል? ማን ነው አልቆ ገብቶ የሚያውቀው መኪና ውስጥ አይደለም ጫሙ ከስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إندين ناتشو سلام ناتشو بيت السبوت عشما حركفوني أكم جرت النجاة قبلني واو عربو يبدأ لفرق زاري عربو سرة بروكي مسكين والله أيوها أي مسكين الناس كبرك هذا الرقك بروكي ده مولد مسلوت تنادوا له عربو والجزء تنقل بيتشانو يعني تسرى والله أكون رجيت لك عربوني يروح ده هذا اللي كستيج جرّ جوا ولا يجودا تنقلي ملي ويادو هيجا مهارة بروكي جوال برسيسو في ديرا يجودا هذا سايجودا عربوني akka kanaan harmee isaa burkeeji wal barsiisee haadha keellee na barsiisee haadha kee na barsiisee kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Jidduutti bilbilan irraa galee ifatama. Egaa Araboonni parankii ajaa'ibaa hojjetanii haadha wajjin wal mari'atanii burkee irratti ayyoo keellee na barsiisee jettee jirti harmeen Arabuu. Burukeetini waaw garabbi baay'ee tokko namatti toltu akkanaan namni wal qabatee gizee deemu dhugaa baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Akka biyya iddootti guddadhee tokko akkasi maashaallah dhugaa rabbi iddeetti aladhee guddadhee akkanuma waliin guddanne jechuudha. Dhugaa rabbi kana ammallee naguma jira achi bakkee ko wallahi alhamdulillah baay'ee tokko namatti tola gizee kana namni wal qabatee bakka akka ilma ofiitti wal harkaa nyaatee wal harkaa dhugee akkasitti guddanne nuti illee baay'ee tokko ijoolleen kutaa jiraa kuni akka kana guddinni isaanii jechuudha. Egaa ommiin haati Arabuu fi Arabuun lama ta'anii burkee irratti parankii ajaa'ibaa hojjetanii makiinaatiin oqqeetiin kanaan makiinaa tsaddee kana hiyyaabbattu jedhanii jechuudha walii galanii burkeen immoo dhuguma see sukkarri kiiloo galee jechuudha. Dubbiin dhugaa miti gaa parankiidha yaa burkee miskiinicha wallah ay miskiina bara wallahi. اسبونجي أكيد في تجربة أجرا أي عربي سلام بركيتيني دقيقة كيستينا أجيزنا كاسا جت قوم والله شنقرا ولا ولا هرميسا جتونا عربو جزء من دفرن كيرت هرميسا شنقرا كوسا ولا اسمه دوغاتي أما أشيبني أدوك شيء أنت ما عندي يشيرهم بقزامير كشالك زم بس مريم ندي يبالم أنت سنسراتي نورا مريم أنا يبالم دز الناس أردت شيء مشكلة أي بروكي أقاسيت يا مت النساء لما تاني والمريتني برنك سرتي وجهته ما نقولكوا قبل سمع كونهم تكابدوات بس أنا شندات ناقر بقى مريم نتعلم لنا أنا بترشح زم يكورت على شيء بارتش في اللي في تين تسو سماي مين شيء أوكي ده أمان أوكي ده يكورت على توجه أوكي برا يلا مامي يجي جارة ما كسو قاعد تطلع بنات شاو نسوا بدنا من نتعلم أرلا من دزي أمان دزي كوشون دزي كبا أنت زمات ليلا كذا ليلا كيبشا كذا تكريلهم تكريلهم جبي بيجا أنت زمبل عندها تورا إخبار زمبل أي مسكينة والله دقاسة والله إن أري ماكيناتين أديك تسو ماكينة كيس أوكي للوتي ماكيناتين أنجد عريفة جودنا جرجرين جرا أرجتني بدهي السجدة ماكينة ني ميلي أوكي أنت تي ماكينة كيس سيفون درين تسو جد برانكي كنا رتو جتني بركين موجا سيتي أن سكر كيلو سجلت يجور دفته جري بركي كنا رتو جتاجرو garuu inni dhugaa seeti booda irraddee makiinaa keessa galanii ta'aniiti parankii ta'uu bara jechuudha. Ajaa'iba dhugaa rabbi baay'ee tokko itti hojjettanii sarraachu.
dhugaa arabuun yeruma hunda kanaan isaan harmeessa parankii kanarratti hojjetu. ዋው namatti tola jabaadha ሃይሜ ትንሽ መታለች ጓደኝነታችሁን ብታቆሙ ራሱ ደስ ይለኛል እና ከሄኖክ ጋር አወራችሁ ይላል የምር ዘግቼ ክላስ ስገባ ልክ ከዘጋሁት በኋላ ሄሎ ቤቢዬ ይላል ማለት ነው ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኛ ሃይሜም ኤጋ ሀኑን ከሌስ ጋር ቀምሲፈቴ ፐረንኪ አጃይባረት ወጀቴ ጅራ ሃይሜንስ ተራሽያራ parankii irratti hojjetee jirti. Anuun egaa dirriqiin jedhu gogaa wayiiti. Siitiyuu burukee wajjiniin dubartii fidaa wala intinii jedha. Galgala silkii haasaa iddeen ana haqee ciisee sitummoo fidaa. Anuun si bilbileeraa jedhee ifaa gaafata. Kanaafi situ walitti fidaa kan isheen jettee irratti naasisuuf jetteetiin isheen kanarratti hojjettee jechuudha. Egaa kan jedhe anuun immoo araa ani qubayyuun hin qabu mukaan fiduu miti otoon argeeyyuu caccabsee lafa kaa'aa sirratti nama tokko akka inni hajanajjanu hin barbaadu jedhe deebisee fi jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola dhugaa dubbachiif namni biraayyuu akka hajanajjanu hin barbaadu jedhee jira anuunis deebii bareedaa deebisee fi jira. Namatti toltu dhugaa dubbachuu fi itti muddaa akkasumaanii baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa Haymeen illee taraa ishee cinqitee jirti jechuudha amuutiin. Anu danda'e uumamaa miti maal abbaasata akkasumadha. Gisee tokko akkasuma. Parankii ajaa'ibaa hojjetanii har'a wal bira miti egaa gara faca'aniiti. Haymeen anu wajjiniin burukeen immoo arabuu wajjiniin jechuudha. Harmee arabuu yeroo hunda burukii kana barbaaddiiti. Wal nu barsiise wanta isheen jettee fi arabuun har'a burukee wal isaan barsiisee ture. Harmee keellee na barsiisii kan isheen jettee haati arabuu jechuudha. Garuu duraan dursa sukkaara kiiloo 5 jechuudha burukeetii miskiinicha. Makiinaa yaabbadhu makiinaa kana fakkaattu okkee kanan keessa galaa jette burukeen immoo maal taaree kun maal rakkina qaba jedhee arabuu wajjin inni xiqqoo walitti hintinii jedhanii jechuudha. Dhugaasee burukeen garuu inni qalladu isaan parankii irratti hojjetu. Waaw namatti toltu dhugaa rabbi arabuu harmee keellee rabbi umurii si faayiressu ciddittaaletti bareedduu dubbishee harmee qabda. Wow, namatti toltu dhugaa rabbi yeroo hunda sukkaara jeeseen nakaasa sukkaara barankiitiin jettee jirti. Yeroo hunda barankii hojjetta sukkaara kiiloo nagashaa gisee hunda jetteetti harmeeni sukkaara kiiloo gashiin harmee kee dhugaa babbareeddaniire inuma babbareeddanii jarraa hafa dhugaa rabbi. Tsaddatti shirrirra oolaniiru garaagaraatti Haymeen gara biraa burukeen gara biraa waaw namatti tola gisee tokkollee aqanii akkasuma egaa Haymeen illee ijoollee kana akka beektan egaa yuutuubiin namaa akka kaf jedhuuf aqanii ijoollee bira dhadhaabbatanii akkas ofiin jaallatan jechuudha. Faayidaa ofii bichaa hin fiigan faayidaa hundaallee goddanyoota isaaniillee akkas egaa ijoolleen akkasumaadha. Waaw namatti toltu dhugaa rabbi. Waan akkasiiti isiniin jedha. Egaa harmee arabuu fi arabuun akkasitti har'a burukee wajjiniin shir jechaa oolaniiru. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Yaa rabbi yoom taraa kanaa geenye ilmoon akkasuma shir nu gooti nuutiin illee inshaallah yaa rabbi guyyaa tokko akkasuma ilmoon keenya olii gadi shir nu gooti nuutiin illee yaa rabbi ittiin nu gahe. Kan namaa bichaa akka faarsinu biti keenya illee ittiin nu gahe. Yoo nama faarsine yoo nama gammanne illee keenya taraan nu gahee nuuf illee akkasuma namni nu gammadu wanta ta'eef kan namaallee gammachuu laazimiidha. Gammaduu qabnaa jechuudha. Akkasuma ilmoon keenya darajaa tokko geesse nuun illee akkasuma shir gootee harmee koo jette akkas inshaallah makiinaa shirri waan akkasiiti obbolaa koo kana fakkaatti viidiyoon koo share like subscribe አድርጉ ላይክ እንግዲህ አበረታቱን ቤተሰቦቼ ውዶቼ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቪዲዮ ዛሬ
ሃይሜና ቡራዬ ለብቻ ለብቻ ነው የመጡት። የሰው ቤት ነው፣ የራሳችሁ ቤት አልመጡም ዛሬ። ነገ እንጠብቃለን በጉጉት። እንደዚህ ነው እንግዲህ ከነፈካታ ኤጋ ጀርኬኝ ሀራ ወልፋነረን ዱፍኔ ማነማ ዱፈኒ ኢንሻአላህ በሬዳዳ አከስማ ዴመኒ nama jajjabeessuun egaa anu daqiiqa keessatti ammanni galee isuma ha'attee haymeen irratti argamteef jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi akka kanaati wal guddisuun, akka kanaati wal kakaasuun, akka kanaati jabaadhaa itti fufaa. Akkuma kanaan dhugaa rabbii akkuma kanaan fakkeenya namaa ta'a mul'adha. Namaa gammadaa namaafillee han namni godhatillee yoo namaa gammaddan akka mataa keessanitti yoo namaa gammaddanii hankeessanillee kafsinii jedhee darajaa guddaarra sinii gahaa jechuudha. Waan akkasiitii waan na dhaggeeffattanii hundi keessanuu galatoomaa siniin jedha. Viidiyoo kanagaa sheer laayik godha nu jajjabeessaa. Warri sabskraayibii nu goonillee sabskraayibii nu godha nu jajjabeessaa. Simmalee maal qabna muttillee baala qaba, simmalee maalan qaba namichatu sirba tokko. Kanaafiyyuu ولا ججبيسون سنين جنة نوران دربينا ورئيتو بيقودالله ننتفتينا يجود ننتفتينا نقدسا ولو ما نقدن إن شاء الله لايكيتين نوران دربينا لايك نوقد سنين جنة وبلانكو فيديو نرى وانا ككناتي إيجا كان فكرت فيديو نجت شوفي وان نفانا ترتني وندي كيسانيو galatooma siniin jedha. Viidiyoon yoo dhufte sin bira geessu laayikiitiin hin irraanfatina nu jajjabeessaa. Nagaan tura waan dhaggeeffattaniif galatooma hundi keessan.